Without collective memory, there is no collective identity. Ummanni tokko yaadannoo waloo umaa qabaachuu baannaan yaadannoo waloo qabaachuu baannaan yaadannoo waloo taseen irratti hundoofte qabaachuu baannaan eenyummaa waloo cimaa qabaachuu hin danda'u jechuudha. Wantoota eenyummaa cimsan keessa tokko seenaa yaadannoo waan ta'eef. Kanaaf sochii 1960moota keessa godhaman yoo laalte shinnigattiin sii dhufa. Shinnigatti wanni achi ga'e kun lafaa kaaniitiif magarsaa bariifaa akkachi godhan. Waan irraa dhaalan qaban jechuudha. Sochiin afran qalloo fa'aa godhaa turan. Maqaa afran qallootiin bahatti godhamaa ture. Sochiin gama lixaatitti luboonni protestaantii godhaa turan. Sochiin maccaa tulamaasitti godhaa ture. Sochiin ummanni baalee godhaa ture. Yoo ilaalte sochiin diddaa sun diddaatti cehuu dura eenyummaa deebisanii ijaaruu ture jechuudha. Nama dhaggeeffatte Ali Shabboo fa'aa Ali Birraa fa'aa dhaggeeffatte consciously or subconsciously reconstruction keessa turan dadammaqiisaa turan. Direedawaa magaalaa guddoo sana keessatti magaalaa probably magaalaan biyya sanaa shurufkaa Oromoo qabdusi. Magaalaa san keessatti namni cidha ofii irratti afaan ofiitiin sirbu ture gartee. Kanaaf bara 1960moota kuni bara muka tokko yoo jige Oromoo muka yoo jette muka jige tokko ka goggoguu eegale tokko yoo rooba argate maal godha? Ol fiiluu eegala. Ol fiiluu eegala jechuudha. Revival stage kan jennuun kana. Revival dadammaqsu namu bakka jiru wanni amma reediyoo Moqodishoo wanni siin goote maccaa tulamatti cehe jechuudha kun. Ummata dammaqsaa san booda hin jaarta. Reconstruction. Ummata qofaan kan jaartu seenaa isaa deebiftee jaarta. Reconstruct goota. Eenyummaa isaa deebiftee jaarta. Tokkummaa isaa san jaaruudhaaf. Tokkummaa jaaruudhaaf ummanni jiraachuu danda'uu qaba. Reefu ati leechuma galaasaa dubbataa ture reefu dhaggeeffataan ture. Ummatuma kanaanuu ati Oromoo jennee biraan gahuun yeroo nutti fudhatee ogaa ijoolleen ammoo umurii xiyyaa taphatti fakkaata. It is true. Ummatuma Oromoo kanaan aboo ati Oromoodha. Afaan kee afaan Oromoo jedhama. Asoosarraa kaatee hanga cinaaksanitti jirta. Ji'anii barsiisuu turani beeki. Boo nuti Oromoo miti jechaa ture namni. Jaarraan dubbata bakka tokkotti. Waraana dura waggaa reenjii godhu. Hojiin dura dargiin loluun turre beekta hojiin dura. Nama ani dalaganii aboota Oromoo. Boo nuti Oromoo miti. Ati Oromoo eenyusin? Waraana ajjeefame jira. Waraanni Oromoo kaati Oromoo namaan jee boo akkamitti akkasuma hin jette jee du'eet jira beeki. Kanaaf ummata kana dalammaysuu akka of baru akka ol jedhu gochuu irratti deemame. Itti aansee mallattoo waloo kennuuf hin barbaachisaa ture. Hayilamaariyaam Gammadaa kan yaadatamu maalinni. Odaa tokko godhu isaa fi diinni maaliif Hayilamaariyaam Gammadaatii fi hunda keessa Hayilamaariyaam Gammadaati maammoo maaliif ajjeesan? Kitaabatu argame beekta mana isaaniititti. Kitaaba seenaaf eenyummaa Oromoo diraaftii isaatiitu jiru ture. Warri boombii irratti darbe hin fannifamne beeki warri Haayile Sillaasee ajjeesuu deeme miti ka fannifame. Warra mataa Oromoo keessatti waa habaqaalchaa turetu fannifame. Boofa ajjeesuu matarraa ijanii mataatu malee ajjeesan beeki Hayilamaariyaam Gammadaa. Waa'ee Odaan mallattoo waloo ta'uusaa Oromummaan kunuunti deebi'uun achirratti agarta. Taaddasaa Birruu Oromoon maaliif yaadata? Maaliif galateeffata? Without collective memory,